yaaddoo fi sodaa keessan ture. Ani maqaan koo Firaafolii Dhugaasaa kanan jedhamu gaazexeessituu BBC Afaan Oromooti. Hojiidhaaf wiixata bitootessa 16 xiyyaara idil addunyaa Booleerraa gara magaalaa Naayiroobiitti qajeele. Naayiroobii buufata xiyyaaraa idil addunyaa kanan ga'e galgala naannoo sa'aatii 12 walakkaa yookiin 6:30 PM yeroo ta'u imaltoonni hundi ho'i qaama isaanii ilaalamee kan dabarfamu ture. Anis hiriira qabadheen dabareen koo ga'ee ho'i qaama koo yeroo ilaalamu digirii seelsheesii 37.7 ta'e. Kun kan barameerraa xiqqoo kan ol ka'es ture. Tarii wayyaa furdaa waan hin uffadheef ho'inni qaama kiyyaa dabalee jedheen gidduutti yaaduu nan jalqabe. Qondaaltonni buufata xiyyaaraa ho'a qaama namootaa safaraa turanis hanga ho'a namoota kanaa ilaallee xumurrutti adda ba'een qofaa koo akkan taa'u na taasisanii. Turtii daqiiqaa 20 booddee qondaalli biraan tokko dhufee deebisee ho'a qaama koo yeroo laalu ammas akkuma ol ka'etti jira. Yeroo kanatti guyyaa tokkoof waan akka utaalloo wayii na dhukkubaa waan tureef vaayirasiin dhukkuba koronaa kun na qabate ta'innaa jedheen yaadda'uu jalqabe. Anis ammaa booddee maaltu ta'a jedheen yeroon qondaaltota gaafadhu ogeessi fayyaa dhufee akka na ilaalu natti himani. Anis barcuma naannoo sana jirurra taa'een eeggachuun eegale. Daqiiqaa muraasaafin eega jedheen kanan yaade ture gara sa'aatiitti geeddarame. Irra deddeebiin ogeessi fayyaa jettan yoom dhufa jedheen yeroon isaan gaafadhu daqiiqaa xiqqoo booda deebii jedhus naaf kennu ture. Yeroo kanatti maatii koo biyya Itoophiyaa jiranitti bilbileen waantan ta'ee fi waanan irra jiru waliin itti haasa'uun eegale. Isaanis baay'ee dhiphatanii ana caalaas guddaa yaadda'anii waan tureef yaaddoo isaanii hir'isuuf qoosaa adda addaa itti haasa'an ture. Keessa kootti garuu vaayirasichaan qabamuun koo yoo mirkanaa'e maatii koo dabalatee namootan tarii vaayirasichi itti dabarsuu malu yaaduutiin eegale. Daa'ima obboleettii koo ganna 2 abbaa fi haadha koo hiriyoota koo fi namoota biroo maatiin koo wal argan lakkaa'uun eegale. Naannoo sa'aatii tokko walakkaa ergan ture booddee ogeeyyonni fayyaa dhufanii maal akka natti dhagahamu biyyan itti imalee turee fi gaaffiiwwan fayyaa biroo erga na gaafatanii booddee hoggantoota isaanii waliin mari'achuu akka qaban natti himanii deebi'anii deemanii. Yeroon itti ani isaan eegu dabala akka dhufeen caalaatti rifachuu fi sodaachuun eegale. Hojjettoonni buufata xiyyaaraa sana keessa turanis bakka ani taa'utti siiquu ni sodaatu. Hojjettoonni biroollee karaa koo akkan dabarre walitti himu ture. Imaltoonni biyya adda addaarraa dhufanis yeroo iddoo ani qofaa taa'aa jiru bira darban akkaataa isaanitti na laalan xiqqoo nama rifachiisa ture. Dhumarrattis galgala naannoo sa'aatii 4:45tti yookiin 10:45 PM'tti ambulaansiin dhufee hospitaala Keeniyaa biyyaalessaa Imbaagaa jedhamutti na geessani. Hospitaalli kun kan biyyattiin namoota koronaa vaayirasiitiin qabaman yookiin ammoo shakkaman adda baaftee keessatti wal'aanuuf qopheessitedha. Gara kutaa ciisicha hospitaalichaattis yeroo na geessan namoonni hedduun yeroo qufaan nan dhagahan ture. Garuu kanneen vaayirasiin sun irra jiru ta'uu fi dhiisuu isaanii waan hin beekun jiru. Yeroo kanattis kutaa namoonni ana dura ga'an 2 keessa jiranitti siree ciisichaa naaf kennani. Halkan sana maaskii afaanii fi funyaanii ittiin haguuggatan utuu ofirraa hin baasiin akkuman haguuggadheetti rafeen bule. Koronaa vaayirasiif qorannoon akkanaaf taasifamu dursee natti himamullee hanga dhufanii samuuda qorannoo sanaaf ta'u fudhatanitti eeguun hedduu yaaddessaa ture. Kan samuuda narraa fudhatan kibxata waaree booda yeroo ta'u kan isaan bu'aa qorannoo kootii natti mani ammoo roobiidha ture. Kanaafis karoora malee guyyaa 2 achi buluun koo dirqamadhas ture. Guyyoonni 2 kun anaaf guyyaa miixus turani. Vaayirasichaan qabameera moo hin qabamneen kan yaaddoo guddaa keessa na buuse. Osuun bu'aa qorannoo kootii eegaa jirus mootummaan biyyattii namoonni dabalataa 3 vaayirasichaan qabamuu isaanii mirkaneesse. Oduu kana yogguun dhagahummoo sodaa fi yaaddoon koo daran natti dabale. Sababni isaas namoonni kun hospitaala ani keessa jiru keessa turani. Tarii ammoo darbii yookiin kutaa ani ture keessas ta'uu ni danda'a. Anis ta'e namoonni qorannoof dhufan ana waliin achi keessa turan sababa kanaan akka malee yaaddofneet turre. Yeroo gara hospitaalaatti dhufnu fayyaa taanee erga as dhufnee vaayirasichi nu qabeera ta'innaa kan jedhus gaaffii nutti ta'e. Erga samuudan kennee booddees yoo vaayirasichi nu qabeera ta'eoo kan jedhus yaadonni hedduun sammuu kootti dhufuu eegalani. Osuun wanta kana buusee baasuus bu'aan qorannoo koronaa vaayirasii koo dhufee harka koorra ga'e. Anis rabbiif haa galatu akka yaadeen taane bilisa yookiin negatiivii ta'uun koo yoggus natti himame. Dura hagan achi keessa turetti gadi ba'uun waan naaf hin
eeyyamamneef akkan bu'aa qorannoo koo dhagayetti ariitiidhaan mi'a koo sassaabbadheen gamoo sana keessaa gadi bahe. Ragaa waraqaa hanga naaf kennaniittis eeguun narra jiraatullee gamoo sanatti ol deebi'uu waan hin barbaanneef hanga galgalaatti bakkee aduu keessa taa'aan ture. Dhukkuba kanaarraas bilisa ta'uun koo akka ba'aan guddaa tokko narraa bu'e natti dhagahame. Maatii koofis bilbileen hin yaadda'inaa jedheen yogguun itti mutti guddaa gammadani. Gara manaatti deebi'uun koo duras doktarri torban lamaaf namarraa adda baheen mana turuu akkan qabuu fi yoo mallattoon dhukkubaa dabalataa natti dhagahame gara hospitaalichaa akkan deebi'u erga natti mee booddee anis gara mana koottin gale. Yeroo ammaa kanatti ta'iin kun erga narratti mudatee nama waliinis otoo walin argiin torbee tokko raawwadheen hin jira. Mana taa'anii hojjechuun yaada gaarii fakkaatus baay'ee ulfaataa fi yeroo ammaa kanatti baay'ees yaaddessaadha. Ammallee ergan samuuda kennee tarii hospitaalicha keessatti koronaa vaayirasiin na qabateera ta'innaa kan jedhus na yaadda'a. Garuu gaarii yaaduu wayyaa kan jedhuun torbee tokko na hafe manuma ture of eeggachuu itti fufeen jira. Gaazexeessituu BBC Firaafolii Dhugaasaa Naayiroobii irraa nagaatti. Harka fuunee ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan addunyaa jirtan hundumaatti bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Guyyaa har'aas xalayaa obboleettiin keenyi Firaafol Dhugaasaa gaazexeessituu BBC Afaan Oromoo hojiidhaaf Keeniyaa deemtee mudannoo buufata xiyyaaraa Keeniyaatti ishee mudate isiniif qoodeen ka'ee akka irraa barattan homaa shakkii hin qabu. Hundi keessanis obboleettiin keenyi Firaafol Dhugaasaa yeroo kanatti yaaddoo torbee tokko waan hin fixanneef bakka jirtanitti akka kadhattanii fi dhukkubni kun ka gonkumaa irratti hin mul'anne kadhannaa keessaniin bakka jirtanitti hundi keessan gargaaraa kan jedhu dhaamsa isiniif hin qaba. Egaan akkuma beektan yeroo ammaa kanatti dhukkubni kun addunyaa kana yaaddessaa waan jiruuf qorannoon idil addunyaa buufata xiyyaaraa kamittiyyuu raawwatamaa waan jiruuf tarii namoonni bakkaa bakkatti sochootan yoo jiraattan haga rabbi dhukkuba kana nurraa dabarsutti mudannoon akkasii bakka jirtanitti si mudachuu waan danda'uuf obboleettii keenyarraa barumsa fudhattanii otuu danda'amee biyyaa biyyatti socho'aa waan jirruuf wanta akkasii yoo nu mudate maatii keenyatti otoo himuu baannee kan jedhu dhaamsa isiniif hin qaba. Maaliif maatiin keenyi biyya hambaa deemnee dhukkuba kanaan qabamne irra jenneetti himnee yaaddoo isaanii daran itti dabaluurra akka yaada dhuunfaa kootti otoo gonkumaa himuu baannee baay'ee natti tola. Maaliif maatii keenya keessatti namni daran humnaa ol nu jaallatu jiraachuu waan danda'uuf isaan immoo dabalataan dhukkuba gara biraarraa bu'uu ni danda'u. Of eeggannoof jechadha yookiin immoo tooftaatiin namoota yaada kana hubatanii baachuu fi nu jajjabeessuu danda'anitti otuu himannees kunis yaada gaariidha. Turtii obboleettiin keenya kunis guyyaa lamaaf haga isheen bu'aa qorannoo ishee argitutti kan tures baay'ee kan nama yaaddessuu fi tokko keenya irratti mudachuu kan danda'udha. Waaqayyo hunduma keenya fayyaa nu haa godhu dhukkuba kanas nurraa haa dabarsu. Haa ta'utii garuu akkuma obboleettiin keenya jette waan hundumaa irratti gaarii yaaduun gaariidha. Akkuma jette nuyis waanuma gaarii yaannee otuma rabbiin jedhiin malee nu qabeeyyuu ofiis yaaddofnee namoota nu maddii jiraatan illee yaaddessuurra haga dandeenye ammumaa sammuutiin illee ilaalcha sammuu keenyaa guddisnee of qopheessuu qabna. Yeroo laaltan dhukkubni kun akka maddeen adda addaa bahaa jiranitti namoonni dhukkuba kanaan qabamanillee mallattoo fooliin funyaan isaanii suufuu dadhabuu qofa agarsiisanii kan irraa badullee jira jedhamee yeroo ammaa chaayinaan gabaasaatiin ni jirti. Kanaaf haga kanaatti baay'ee ulfaataa miti. Dhufees rabbi jira. Nuti immoo isa dura of eeggannoowwan jedhaman gochuu qabna jennee xiinsammuu sammuu keenyaa ammumaan of qopheessuu qabna. Maaliif wanti dhufu hin beekamu. Guyyoonni 15 gara fuulduraatti nu fuuldura jiran baay'ee nu yaaddessuu ni danda'u. Kanaaf dhukkubni kun immoo keessumaa Afrikaa keessatti yoo babal'ate waan hundumaatiin miidhuu waan danda'uuf tokkoon keenyi of qopheessuu qabna. Tarii dhukkubni kun ta'ee yoo babal'ate namoota nu maddii jiranillee haala kamiin tiriit yookiin yaaluu dandeenyuuf marsariiwwan adda addaa irraa dubbisnee of qopheessuuti qabna. Ajajawwan dhaabbanni fayyaa addunyaa baase kanneen akka harka keenyaa yeroo yerootiin dhiqachuu, bakka namoonni hedduu jiru deemuu dhiisuu fi kanneen kana fakkaatu hojiirra oolchine haga rabbii dhukkuba kana nurraa dabarsutti hundi keenya obsaan akka eegnu kan jedhu dhaamsa isiniif hin qaba. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 guyyaa har'aa haala yeroo irratti hundaa'een wanta isin barsiisuu danda'u isiniif waanan qopheesseef akka isin natti hin mufanne homaa shakkii tokkoyyuu hin qabu. Hedduun keessan kan eegaa turtan xalayaa jaalalaadha. Isas itti deebina homaa rakkoo hin qabu. Rabbii dhukkuba kana nurraa dabarsu. Obboleettiin keenyi mudannoo ishee kana BBCdhaaf qooddes qomoo keenyaa fi gaazexeessituu BBC Afaan Oromoo ta'uurraan kan ka'e anis kana isiniif qooduuf keessi koona dirqame. Namoonni hedduun dhukkubni kun biyya keessatti hin babal'anne jedhanii bakka kan hin laanne
hedduu waan jiraniif hanga babal'atutti eeguun gaarii miti, yaada fudhatamaas miti. Isa dura hundi keenyi of eeggannoo guutuu hawaasaa fi mootummaa waliin taanee addunyaa jirru hundumaatti ajajaawwan jedhaman itti gaafatamummaa dhuunfaa fudhannee raawwachuu ni qabna. Dhukkubni kun babal'achuuf namni tokko fayyaa fakkaatii nu keessa jiraatu gahaa waan ta'eef of eeggannoo keenya ammayyuu itti cimsinu kan jedhu dhaamsa sadhumaa isiniif hin qaba. Haga yoonaatti waan na dhaggeeffachaa turtaniif guddaa galatoomaa, baay'een isin kabaja. Waliin taanee dhukkuba kana ofirraa baraarru qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture an Gammachiis Tashomeeti. Guyyaa borii qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jedha. Waaqayyo bakka jirru hundumaatti kan nu gaddisiisuuf kan nu dhiphisu otoo hin taane kan dhiphinaa fi yaaddoo keessaa nu baasu nuufaa fidu. Kanaaf immoo hundi keenyi bakka jirrutti haa